barnoota iccitii sillaasee jedhu waliin eegallaa sammuu amantaatiin kan hubannee furannu. Wanta hin qaqqabne tokko amantuu jechuudhaan waan gaafataniif hiikaa iccitii gaafa himnu jechuudha. Tokkoffaan iccitii uumaa jedhama, lammaffaan immoo iccitii uumaa jedhama. Ammasin ofii keessanitti iccitii akka taatan beektu laata? Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa wanta gurguddaa sadiin kan ijaaramtedha. Doogimaan qannoona hin qabne doogimaa hin jedhamu. Sadii miti, lama miti, afur miti, ja'a miti, shanidha. Maaliif shan ta'an? Wayiniin immoo gara dhiigaatti gaafa jijjiiramu caalaa iccitiin kan caalaa hin jiru. Namoonni baay'een raajii ilaaluu mandara keessaa deemu. Qurxummiiwwan lamaan jechuudha jaroonni kun. Kakuu haaraa fi kakuu moofaa jedhamanii kan beekaman. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota amantii Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kan isin jaallatu ijoolleen Waaqayyoo biyya alaas biyya keessas teessanii sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan maqaa Waaqayyo gooftaatiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu akkam yoona kana geessanii ameen. Waaqayyo nageenya isaa nuuf baay'isee sa'aatii kana qulqulleessee eebbisee nuuf laate maqaan isaa kan kabajamee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi akka eeyyama Waaqayyootti barnoota iccitii sillaasee jedhu waliin eegallaa. Har'a kutaa tokkoffaa barnoota iccitii sillaasee galumsaa waliin ilaallaa. Hiikaa iccitii sillaasee utubaalee amantaa shanan maaliif shan ta'an kan jedhuu fi iccitii jechuunis maal jechuu akka ta'e har'a galumsaaf ilaallee barnoota keenyatti fufnaa. Hundumti keessan biyya adda addaa teessanii biyya keessa teessanii sagalee kana dhagaa jirtan iccitiin kun iccitii guddaadha. Iccitii ittiin amantaan keenya irratti dhaabbatudha. Kanaafuu sirnaan hubannee gara fuulduraatti ittiin jiraachuun fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo kan nuuf ta'uuf hundumti keessan barnoota kana obboloota keessaniif qooduun sheer gochuun isinirraa eegama. Waaqayyo hafuura isaatiin nu eegee nu barsiisuun nu gorsuun laphee keenya sacimaas laaffisee laphee keenya keessa bulchuun fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi akka eeyyama Waaqayyootti iccitiin maali ka jedhu har'a waliin eegallaa. Iccitiin maalidha? Akkuma beektan kanaan duras barnoota adda addaa keessatti barattaniitu barnoonni kun isiniif haaraa ta'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa haaraadha. Sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa jireenya keenya isa moofaa sana haaressa waan ta'eef baradheera jettanii osoo of hin tuulin sagalee kana dhaggeeffachaa hiikaa isaas sirra deebi'aa dhaggeeffachaa akka barnoota kana waliin itti fufnu maqaa Waaqayyootiin isin gaafadhaa. Egaa iccitii jechuun maal jechuudha kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Iccitii sillaasee jechuun dura jalqaba waa'ee iccitiin kun immoo shanan keessa tokkodha waan ta'eef jarreen kana adda baasnee ilaaluun gaariidha jechuudha. Egaa iccitii jechuun dhokataa kan ija namaatiin hin mul'anne kan sammuu namaan ol ta'e jechuudhaan abboonni keenya nuuf hiiku. Yeroo baay'ee sammuu keenyaan osoo hin taane sammuu amantaatiin kan hubannee furannu. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa tokko gubbaa irratti waa'ee iccitii amantii gaafa nutti qulqulluun abbaa keenya qulqulluu Phaawulos amantii jechuun wanta ijaan hin argamne tokko akka wanta argaa jiraniitti fudhachuudha. Amantii jechuun wanta ijaan hin argamne tokkodha. Haa ta'uyyuu malee akka wanta argaa jiraniitti abdiidhaan fudhachuudha jechuudhaan nutti hima jechuudha. Egaa kun iccitiin namoota warra beekumsa addunyaa kanaaf deemaniif dhugumaaf ta'an iccitiin kunii gowwummaa itti fakkaachuu danda'a. Sababiin isaa akkamittiin wanta hin argamne tokko wanta hin qaqqabne tokko amantuu jechuudhaan waan gaafataniif nuti garuu amantaadhaan fudhanna waan ta'eef kana jechuudha iccitii jechuun. Akkasumas ijoolleedhaaf daa'immaniif kan hin ifnedha iccitiin kun. Daa'imman gaafa jedhaman umuriidhaan osoo hin taane xiqqeenya sammuutiin namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti waggaa 70-50 jiraachuu danda'u. Garuu beekumsa hafuuraatiin ijoollee ta'uu danda'u. Jaroota kanaaf iccitiin kun hin dhufu jechuudha. Daa'ima ta'anii fakkeenyaaf kan akka Qiirqos umurii waggaa 3 irratti iccitiin Waaqayyoo ifeeraaf mucaan kun daa'ima waggaa 3 jennu iyyuu malee ni daa'ima miti jechuudha. Iccitiin mucaa kanaaf gaafa hiikamu Waaqayyo gooftaan isa filateera waan ta'eef mucaan kun iccitiin waan isaan ifeef mucaan kun daa'ima jedhama jechuudha. Barnoota afaanii keessatti yookaan barnoota amantaa keessatti jechuudha. Kanaafuu beekumsa fooniin kan hin mul'anne Waaqayyo qofti immoo kan isaaf mul'isee akka itti amanuuf isa filatu iccitii jedhama jechuudha. Iccitiin kunis kutaawwan gurguddoo lamatti qoodamuu danda'u. Hiikaa iccitii gaafa himnu jechuudha.
tokkoffaan iccitii uumaa jedhama lammaffaan immoo iccitii uumaa jedhama. Iccitiin uumaa jira kan uumaa immoo jira. Kan uumaa gaafa jennu kan waaqayyoodha. Waaqayyo qofti kan ittiin beekamu. Iccitiin waaqayyoo kan ittiin hubatamu. Iccitiin uumamaa immoo jira. Uumamtoonni keessatti iccitii isaanii kan ibsan. Keessumaatti iccitiin uumamtootaa gartuuwwan gurguddoo lamatti qooduu ni danda'ama. Tokkoffaan iccitii ergamootaa kan jedhamu, lammaffaan immoo iccitii namootaa kan jedhamu, sadaffaatti illee qooduu dandeenya iccitii beeladootaa warra du'anii hafanii jennee illee qooduu dandeenya jechuudha. Jarreenni kun of iccitii qabu. Dhokataa jennee ramatti iccitiin ergamoonni iccitiidha. Akkuma beekne ergamoonni qaama qabu, ergamoonni baay'eedha, ergamoonni hafuuradha. Nuti garuu arginee hin beeknu. Nuuf iccitiidha jechuudha ergamoonni Waaqayyoo. Ergamaa qulqulluu Gabrieliin waamnaa maal akka inni fakkaatu hin beeknu. Miikaayil jennaa maal akka fakkaatu hin beeknu. Garuu maqaa isaatiin beeknaa Waaqayyo kun ergamaa kudha jedheera waan ta'eef sana amanneetoo iccitiidhaan fudhanna jechuudha. Kanaafuu iccitiin ergamootaa akka jiru hubachuutii qabna. Ergamoonni fuula Waaqayyoo dhaabbatu arginee hin beeknu. Garuu kitaaba irratti ani fuula Waaqayyoon dhaabbadha jedhee qulqulluu Gabriel waan dubbateef garuu kitaaba irraatii dubbisnee furanna jechuudha. Kun iccitiidha jechuudha. Wanta ijaan hin argamne tokko akka wanta ilaalaa jiranitti fudhachuudha waan ta'eef. Akkasumas iccitiin dhala namaa immoo jira. Inni immoo baay'eedha. Baay'eetti qooduu dandeenya. Iccitiin haadha manaaf abbaa manaa jira. Iccitiin ollaa jira. Iccitiin biyyaa jira. Iccitiin nama dhuunfaa qofaa isaatiif jira. Nuti ofii keenyaaf iccitiidha ijoollee Waaqayyoo. Ammasiin ofii keessaniif iccitii akka taatan beektu laata? Nam tokko ofii isaatiif iccitiidha. Fakkeenyaaf lubbuun isaa eessa akka jirtu hin beeku namni tokko. Quba koo keessa jirti moo morma koo keessa jirti moo onnee koo keessa jirti moo jedhee adda baasee beekuu hin danda'u. Garuu lubbuu akka qabu immoo beeka. Kanaafuu lubbuun keenya tokko tokko keenyaaf iccitii keenyadha. Qaama keenya keessa jiru, garaa keenya keessa, garaacha keenya, daaktuu keenya, somba keenya, onneen keenya lafa isheen jirtu hin beeknu amma nuti. Nuti iccitiidha jechuudha. Iccitii jechuun dhokataa wantidha waan ta'eef. Fuula keenya illee hin beeknu nuti. Of laalii keessatti of arginu irratti. Fuulli keenya illee nuuf iccitiidha. Kanaafuu egaa iccitiiwwan kana erga wanne booda iccitii Waaqayyoo hubachuun immoo akkam akka cimu hubadhaa. Waaqayyo immoo iccitii qaba gaafa jennu dhoksinee mana keessa keenyee yookaan immoo nama dhuunfaatti kan himamu duwwaa miti. Osoo ma ilaalluu kan nuuf hin galle jechuudha. Namoonni tokko tokko manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa iccitii jetti nuun jedhu. Banagaraachin laay akkas jechuun hubannoon isaanii xiqqoo ta'uurraan kan ka'e jecha kana dubbatu jamoonni kun. Mana amantaa keenyatti Sillaaseen barsiisna. Iccitii Sillaasee gaafa jennu, iccitii qurbaanaa gaafa jennu wanti kun namatti hin dubbatamu jechuu miti. Osooma itti dubbatamu, osooma barsiisaa jirru hin galuufi jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Sammuu keenyaan ol waan ta'eef kan nuti iccitii jechaa jirru. Garuu iccitii namootaa gaafa jennu wanta dhoksaa tokkodha. Iccitiin namootaa kun yeroodhaan booda adda bifa bahuu danda'a yookaan immoo mul'achuu danda'a. Fakkeenyaaf nam tokko hanna hatee hanni isaa sun yeroodhaaf dhokachuu danda'a. Dhoksee yeroo booda garuu ifa bahuu danda'a. Kan Waaqayyoo garuu beekumsaa ol waan ta'eef dandeettii keenyaa ol waan ta'eef akka tasaatti akka salphaatti kan nuuf ifu akka hin taane hubachuun gaariidha jechuudha. Egaa iccitii jechuun kana gaafa ta'u kan Waaqayyoo immoo akkamidha? Yookaan iccitii uumaa kan jennu kun. Waaqayyoo iccitii qaba. Dhugumatti Waaqayyoon kan argeen jiru qulqullichi Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 1:18 gubbaa irratti Waaqayyoon kan arge hin jiru nuun jedha. Isin keessaa Waaqayyoon kan arge jira? Waaqayyoon argee immoo kana mana jira? Bafsu. Sababiin isaa Waaqayyoo amala isaatiin hin argamu. Gooftaan keenya dhufee nutti hime malee bobaa abbaa kan ta'e inni ilmi Yesuus Kiristoos dhufee jiraachuu Waaqayyoo nutti hime. Waaqayyo jira, eeyyee jira. Gar amantaadhaan fudhanna jechuudha. Jiraachuu Waaqayyoo iyyuu kan hubannu iccitiidha. Kan Sillaasee mooddedha. Waaqayyo tokkos sadis tokkos jennee gaafa dubbannu kun immoo iccitii addaadha jechuudha. Herreega addunyaa kan qaanesse. Lakkoofsa addunyaa keessatti lakkoofsa baay'atu jiru. Gara fuulduraatti ni ilaalla. Lakkoofsi lakkaa'ee jira. Lakkoofsi seeraa yookaan lakkoofsi uumamaa kan jedhamu jira. Lakkoofsi reeshoo kan jedhamu jira. Kana keessa adda kan ta'e tokkos sadis hin jiru herreega keessatti. Beektonni herreegaa addunyaa kanarra jiran kan akka Paatiragoras warroonni kaanis beektonni fiiziksii herreegaan guddatan lakkoofsa kana bukkee ga'uu hin danda'an. Tokkos sadis herreega keessa hin jiru waan ta'eef. Kun iccitiidha bakka.
Calma jennee fudhanna malee keessa linneetoo maal gochuu hin dandeenyu qorachuu hin dandeenyu. Kanaaf iccitii uumaa jechuun kanadha. Akka kan warra kaanii miti. Kan ergamoota haga ta'e beekuu dandeenya. Ergamoonni mataa isaaniitti isaanii beeku. Namnis haga ta'e iccitii isaa beeka. Kan Waaqayyo garuu beekuu hin dandeenyu miti. Eeyyama isaatiin alatti, fedha isaatiin alatti. Isayyuu haga inni nuuf ibse waan isaa beekna jechuudha. Iccitiiwwan uumaa kun yookaan iccitiiwwan Waaqayyo kun dubbii amantaa, utubaawwan amantaa 5, iccitiiwwan mana kiristaanaa 7. Manni kiristaanaa mataa isheetiin iccitiidha. Manni kiristaanaa kan Waaqayyooti. Waaqayyo dhiiga isaatiin kan hundeesse. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 gubbaarratti hundeen mana kiristaanaa dhiiga Kiristoosiin waan ta'eef kan hojjetamte. Manni kiristaanaa iccitiidha. Namoonni baay'een iccitii mana kiristaanaa wallaaluudhaan mana kiristaanaa keessaa gaafa isaan baantu jira. Utubaawwan 5 kun mana kiristaanaa kana keessatti kan laatamanidha. Jarreen kun iccitii waan ta'aniif amantiidhaan furanna jechuudha. Amantiidhaan furanna. Egaa ibsituun amantaa dhugaa kan jedhamu immoo jira. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti jarreen kun dirqama ilaalamuu qabu waan ta'eef. Ibsituu amantaa dhugaa kan jedhaman sumsuma 3 yookaan waan 3dhaan ifa ba'u. Abbaan keenya qulqullichi Solomoon maalloon jedhaa kirriin 3 walitti fo'amte hin cittu nuun jedha. Kirriin 3 walitti fo'amte akkuma beektanii baadiyyaatti horiitti sitanii beektu yoo taatan abboonni immoo gaafa qonnaa qotan qaccee kan jedhamu kara wanta 3 fo'anii maal godhu ittiin sangaa'uuf qaccee jennaan nuti safara keenyatti naannootti jechuudha. Akka naannoo keessatti wanta biraa ta'uu danda'a. Fo'aan 3 hidhame yookaan kirrii 3 walitti hidhame hin citu. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa wanta gurguddaa 3 kan ijaaramtedha. Tokkoffaan doogmaa kan jedhamudha. Doogmaa jechuun kan ittiin bu'amne, kan jijjiiramne Waaqayyoon kan ife jechuudha. Waaqayyoon kan ife. Kana keessaa utubaa amantaa 5 ajaja Kiristoos hunda dubbiin inni dubbate hunduu doogmaadha. Kana keessa lixee dubbachuun barbaadan. Lammaffaan immoo qannoonaa jedhama. Qannoonaan immoo sirnadha. Doogmaan sun kennameera eenyuun Waaqayyoon. Qannoonaan sun immoo doogmaa keessaa kan ba'u. Abboonni amantaa yaa'ii isaanii gurguddoo irrattis yaa'ii biyyootaa keessattis ta'anii seera ittiin bulmaataa sirna ittiin doogmaan sun raawwatu gaafa isaan bu'uureessan jechuudha. Qannoonaa. Doogmaan qannoonaa hin qabne doogmaa hin jedhamu. Sirriitti hubachuu qabdu. Fakkeenyaaf cuuphaan doogmaadha. Akkamittiin akka cuubamu? Yoom akka cuubamnu? Eenyu akka nu cuubu? Eessatti akka cuubamnu? Cuuphaan doogmaa akka ta'e beekamaadha. Qannoonaan immoo wanti nama jenni kun abbootaan nuuf ta'a jechuudha. Eessatti akka cuubamnu? Mana kiristaanaa. Eenyu akka nu cuubu? Luba. Maaliin akka cuubamnu? Bishaan. Umurii meeqatti akka cuubamnu? Guyyaa 40, guyyaa 80. Fi kan kana fakkaatan. Warri kun qannoonaa jedhamu. Cuuphaan garuu maal doogmaadha jechuudha. Abboonni sirna kana nuuf kaaniru. Sooma fakkeenyaaf soomni doogmaadha. Haa ta'u iyyuu malee sa'aatii meeqatti akka soomnu, sa'aatii meeqatti akka waggaatti isa meeqa akka soomnu, umurii meeqa kaasnee akka soomnu, maalirraa akka soomnu. Kan kana fakkaatan jiroonni kun immoo qannoonaadha. Kan eenyuun nuuf kaa'e abboota keenya nuuf kaa'e jechuudha. Inni sadaffaan darbaa qulqulluu. Holy tradition kan jennu jechuudha. Darbaa qulqulluu. Bakka lamatti qoonna darbaan jira oduu durii kan jedhamu sana miti darbaa gaafa jennu. Nuti kan jechaa jirru darbaa qulqulluu. Darbaa qulqulluun kun immoo isaan immoo eenyudha gaafa jennu tokkoffaan mataa isaatiin kitaabni qulqulluun kun darbaa qulqulluu. Abboonni keenya kan isaan dabarsanii nuuf kennan kitaabni kun darbaa qulqulluudhaan kan nuuf kennan. Osoo abboonni keenya jiraanneeti nuuf kennan ture. Fakkiiwwan qulqullaa'oo meeshaawwan mana kiristaanaa jaroonni kun hundumtiyyuu darbaa kan nuuf kennan jechuudha. Egaa walumaa galatti waa'ee dubbii amantaa keessatti gaafa dubbannu jarreen kun gamadoonni kun yookaan funyoowwan kun nu barbaachisu. Doogmaa, qannoonaa fi darbaa qulqulluu jedhamna jechuudha. Amma kan ilaallu utubaa 5 keessaa tokko kan ta'e adda kan ta'e iccitii Sillaasee. Doogmaa kan ta'e jechuudha. Doogmaadha iccitii Sillaasee. Qannoonaas miti, tuufitis yookaan immoo darbaa miti. Akkuma Sillaasee kaasuuf yaale. Utubaa 5 hundumti doogmaadha jenneera. Isaan keessaa iccitii Sillaasee inni kun maalidha? Doogmaadha. Doogmaa jechuun akkuma sila jenne afaan Giriikiidhaa kan hin jijjiiramne Waaqayyoon kan ifame jechuudha.
waaqayyo kan kenne jechuudha. Waaqayyo olii moo hin jiru wanta waaqayyo kenne moo hin fudhatama malee maal hin ta'u ittiin dabalamu irraan irratu. Irrata jechuudha. Kanaafuu utubaan amantaa kun 5dha. Utubaa jechuun iyyuu maalidha? Kattaa jedhu abboonni keenya utubaas jedhu. Kattaa yookaan utubaa. Manni utubaa hin qabne hin jigamu. Obboloota ko. Iskii biyya keenya keessatti manni hundee qabne dhaabbatee jiru beeka. Manni utubaa hin qabne jira. Jalqaba hojjettoonni keessumaatii injineringii mo'aa injineringii yookaan immoo ogummaa injineringii qaban faawundeeshinii kan jedhamu gadi fageessaniitu boolla qotu. Hundeedha jechuudha. Utubaadha laasuun. Erga soqanii booda hojii as hojjaaraa dhufu jechuudha. Manni amantaa keenya hundee ishee gadi fageeffattee kan kaatedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 gubbaa maal nuun jedha? Namni jecha ani amma isinitti hime kana dhagahee hojiirra oolche mana isaa kattaa irratti kan ijaarratee nama laphee qabeessanii fakkaatan nuun jedha. Kattaa irratti gadi fageessee hojjeteera jechuudha. Utubaa guddaa jechuun kanadha. Jecha dubbii waaqayyoo dhagahee namni hojiirra oolche kana fakkaata. Akkasumas Wangeela Maatewos 16:8 gubbaa irratti kattaa kana irratti mana kiristaanaa ijaara jedha. Kattaa koo kana irratti mana kiristaanaa kattaadha jechuudha. Utubaadha jechuudha. Utubaan dhaabbii mana kiristaanaa foon uffachuu Kiristoos. Kiristoos kan jennu immoo qaama sadii keessaatii fedha abbaatiin fedha isaatiin fedha kan dhufe waan ta'eef Sillaaseen osoo hin dubbatamin waa'een ilmaa dubbatamuu hin danda'u waan ta'eef utubaawwan 5 keessaa qulqulleetti Sillaaseen hubatamuu qaba. Baay'inni utubaalee kanaa immoo 5dha. 3 miti, 2 miti, 4 miti, 6 miti. 5dha. Maaliif 5 ta'an? Jareen kana ilaalla. Maaliif 5 ta'an? Jalqaba garuu isaan eenyudha kan jedha 5 kana ilaaluuti qabna. Tokkoffaan iccitii Sillaaseeti. Sillaasee. Wangeela Maatewos 28 lakkoofsa 20. Gaafa dubbistanii deemaa jedhe. Waaqayyo gooftaan waggaa 3f ji'a 3 barsiiseetu raawwate booda deemaa jedhe. Ari'uu isaa miti namoonni tokko deemi gaafa hin jedhu sana rabsuu miti hubadhaa. Deemaa jedheen eenyuun jedhaan duuka boota isaatiin jedhe. Dubbiin Kiristoos jaalala of keessaa qaba hundumtiyyuu. Namni dubbiin Kiristoos jibba of keessaa qaba jedhu yoo jiraate inni barsiisa seexanaa kan baratedha. Deemaa jedhe eenyuun duuka boota isaatiin. Isa booda'u maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluuttiin cuuphaa. Barattoota koos taasisaa wanta ani isinitti hime hundas itti himaa. Hanga bara dhumaatti isin wajjinan jira ittiin jedhe. Maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu. Iccitii Sillaasee jechuun kanadha. Maqaa 3 qaama 3 gocha 3. Maqaa gaafa jennu gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas iccitii nama ta'uu waaqayyoo misxira siggaawee kan jenna jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14. Tokkorraa kaasanii gaafa dubbistan jalqaba jecha ture nuun jedha. Jalqaba jecha ture. Jechi kunis waaqayyo bira ture jedha. Jechi kunis waaqayyoodha jedha. Innis waaqayyo bira ture nuun jedha. Gadi bu'ee lakkoofsa 14 gubbaa irratti jechi kunis foon uffatee nuun jedha. Jechi kunis maal uffate? Foon uffate. Hubadhaa. Iccitii nama ta'uu waaqayyoo jechuun kanadha. Waaqayyo nama ta'e gaafa jennu caalaa kan nama dinqu hin jiru. Akkamittiin waaqayyo nama ta'a? It's mysterious. Iccitii guddaadha kun saba waaqayyo. Nuuf hin galu. Garuu amantiidhaan fudhanna. Namni immoo waaqayyo gaafa ta'e gaafa jennu namatti hin cimu. Sammuu keenyaan ol waan ta'eef amannee fudhanna jechuudha. Sadaffaan immoo iccitii cuuphaati. Maarqos 16:16. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 gaafa dubbistanii kan amane kan cuume ni fayyada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 gubbaa irratti immoo namni bishaaniif hafuura qulqulluu irraatiin cuuphamne hin dhalanne mootummaa waaqayyoo hin galu nuun jedha. Akkamittiin namni bishaan irraa dhalata? Mallattoo gaaffii guddaa sammuu keessan uumu kun iccitiidha. Amantaa furanna kana. Namni akkamitti bishaan nama dhaltee beekti? I think namoonni baay'een gowwummaatti fakkaachuu danda'a. Gaafa nuti akkas jennu maal akkamittiin bishaan nama dhaltee jechuu danda'a? Eeyyeen dhalti bishaan nama. Dhaltees argamtis teetti. Seera uumamaa boqonnaa 1 gaafa dubbistan waaqayyo gooftaan guyyaa gaafa kamisaa bishaan ajaje. Ya bishaanii jedhe. Jiraattota kan ta'an kenni jedheen. Bishaan jiraattota laatteetti jechuudha. Jalqabumayyuu jechuudha. Guyyaa gaafa kamisaa. Guyyaa 5ffaa irratti. Hubadhaa. Guyyaa 5ffaa irratti bishaan jiraattota laatte jechuudha. Kanaafuu bishaan jiraataa laachuu dandeessa. Cinaacha Kiristoos keessaa kan ba'e dhiigii fi bishaanni qulqulluu sun maayii geboo bishaan cinaachaa kan jennu sun Kiristoos keessaati kan inni burqe.
bishaan sanaan cuubamaa jira jechuudha. Kanaafuu bishaanni nama dhala. Akkamittiin iccitiidha kun amantaan fudhanna jechuudha. Inni barfaffaan immoo qurbaana. Iccitii foonii fi dhiiga gooftaa. Waaqayyo gooftaan wangeela Maatewos boqonnaa 26 gubbaarratti daabboo dhiyaate sana eebbisee nuun jedhe. Akotate baaraka. Inni qulqulleessan eebbise jedhe. Kun mana amantaa keenya keessatti sirna qulqulleessaa jedhamee beekama. Sirna qulqulleessaa kun akka barsiisa mana amantaa biyya keenyaatti yookaan Ortodoksii Itoophiyaatti 14. 14. Kun kadhannaan kun achirratti ta'eetoo daabboon sun gara fooniitti wayiniin sun gara dhiiga Kiristoositti jedhama jechuudha. Akkamittiin? Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti immoo kun bishaanni gara wayiniitti immoo jiramee nutti agarsiisa Waaqayyo. Piraaktikali argamnaan sirriitti utuu ilaallu jechuudha. Kana malee isa kana immoo amannu irra jira jechuudha. Haa ta'uyyuu namoonni baay'een kana amanna irra jechuudha. Nuti garuu qurbaanni yookaan foon dhiiga Kiristoos dhugumatti foonsaadha, dhugumatti dhiigasaadha jenneetu amanne. Kanaafi iccitii jedhameera jechuudha. Akkamittiin namni tokko gaafa daabboo nyaatu akkamittiin foon nyaadhaan jira jedha. Kiristoos jedhamee ni eebbise jalqaba daabboo ture ni eebbise ergi eebbisee booda laatee fedhe kun foon koota jedhee laa hubadha. Kun daabboodha hin jenne. Wayinii isaan immoo erga eebbisee booda kun immoo maalidha hin jenne. Kun immoo wayiniidha dhugaa hin jenne. Kun dhiiga koodha jedhe. Wanta inni jedhe hundumtuu doogumaadha jennee rasila. Wanta inni dubbate hundumtuu immoo dhugaadha. Jechi koo dhugaadha jedhee barraa'eera waan ta'eef. Jechi Iyyasuus Kiristoos dhugaadha. Innumtiyyuu dhugaadha waan ta'eef. Nyaanni isaas dhugaadha. Dhugaatiin isaas dhugaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:55 kaastanii gaafa dubbistan nyaanni kun dhugaadha, dhugaatiin koos dhugaadha jedhee dubbateera waan ta'eef. Kanaaf dhugumatti iccitiin qurbaanaa kun nama ajaa'iba. Iccitiin raajiin guddaan mana kiristaanaa keessatti raawwatu. Guyyaa guyyaatti raawwachaa oolu maalidha jedhamtan yoo gaafatamtan daabboon gara foonitti gaafa jijjiiramu caalaa iccitiin kana caalee hin jiru. Wayiniin immoo gara dhiigaatti gaafa jijjiiramu caalaa iccitiin kana caalee hin jiru. Namoonni baay'een raajii ilaaluu mandara keessaa deemu. Du'aan akka ka'uuf. Raajii dhaloonni ejjituun jedha kitaabni. Raajii barbaaduun jedha. Garuu warri Waaqayyotti amanan raajii caalu. Iccitii gonfoo iccitiiwwanii kan ta'e daabboon gara foonitti gaafa jijjiiramu dhaabbatee kan ilaalu caalaa kan eebbifame jiru jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaa keessatti nama amantiidhaan kana fudhate inni jiraataa ta'a. Inni dhumaa iccitii du'aa qabu. Iccitiiwwan armaan olii kana arfan namni sirriitti fudhate amanee du'aa ka'a jechuudha. Du'aa ka'a bakka. Dhugumatti Sillaaseen tokkos lamas. Dhugumatti Waaqayyo nama ta'eera jedhee kan himate. Eeyyee nama kan ta'e immoo anaafidhaa waggaa 30tti cuubameera jedhee immoo kan cuubame amanee. Foon koo nyaataa dhiiga koo dhugaa jedhee immoo dubbateera waan ta'eef dhiigaaf foonsaa sanas kan nyaate dhuge inni amaneera waan ta'eef hin du'a. Du'uunsaa nafu. Namni kee hunduuna gaafa duunu garuu nan ka'an jedhu ofiisaatiin. Eenyutu isa kaasa? Waaqatu keessa isa kaasa. Sababiin isaa foon Kiristoos nama sana keessa jira. Dhiigni Kiristoos nama sana keessa jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 56 gaafa dubbistan 54 kaastan jechuudha. Namni foon koo nyaate namni dhiiga koo dhugee ani irra bulaa inni immoo narra bulaa jedhe. Anis bara dhumaatti isaan kaasa jedhe. Nu kaasa jechuudha. Eenyu kaasa? Osoo addunyaa kanarra deddeebi'aa jirru foon isaa nyaanneerra yoo ta'e. Osoo addunyaa kanarra deddeebinu yoo dhiiga isaa dhuunneerra ta'e. Ni kaana dhumarratti jechuudha. Wangeela Maatewos 25:32 du'aa ka'uun immoo jira. Du'aa ka'uu hin taanee fi du'aa ka'uu gaarii. Du'aa ka'uu hin taane kan jennu du'aa ka'uu abaarsaa jechuudha. Bitaa dhaabbachuu reettii fakkaatanii gurraacha'anii du'aa ka'uu gaariin immoo jira. Mirga dhaabbachuu. Egaa kun iccitiiwwan mana amantaa 5 jedhamaniitu beekamu. Haa ta'uyyuutii jareen kun 5 ta'uunsaa galumsa waan ta'eef dubbii amantaa keessatti gaafa barannu tokkoffaatti kan barannu Sillaasee kan jedhudha. Sillaasee kan jennu iccitiiwwan kana tarreessinee waan ta'eef dirqama kana dubbachuun waan barbaachiseefidha. Sababiin isaa namoonni baay'een barsiisa mana kiristaanaa keessatti haala kanaan baratanii, haala kanaan barannee, haala kanaan gara fuulduraatti waan barannuuf, waan barsiisnuufis filoo kanaan deemu waan qabuufi kun qa'uun dirqama waan ta'eefidha. Haa ta'uyyuu malee maaliif 5 ta'an? Maaliif 4 hin ta'an? Lakkoofsi sirna kitaabaa keessatti iddoo guddaa qaba. Tokko gaafa jennu tokko 2 3 jennee herrega keessatti tokko figurikaal yookaan immoo tokko ishee kana dubbachaa jirra miti. 2 gaafa jennus akkas miti. 3 gaafa jennus sammuu addunyaa baannee kitaaba dubbisna yoo ta'e dhugaan isin jedhaa dubbifnu kitaaba qulqulluu. Haa ta'uyyuu malee lakkoofsi sun maaliif achi keessatti barraa'e kan jedhu immoo hubachuuti qaba. Fakkeenyaaf
iccitiin sillaasee yookaan utubaan amantaa jenneetoo iccitiin sillaasee tokko sadii silaa jenna. Utubaan amantaa shanidhaa jenne maaliif shan ta'an? Maaf shan ta'an? Hagatee kan ilaallaa akka fedhaa fi akka hiima waaqayyo. Tokkoffaani hundee dubbii amantaa waan ta'aniif. Hundee dubbii amantaa waan ta'aniif shan. Osoo ta'eyyuu shan waan ta'aniif shanidha jennee fudhanna. Abboota nutti meeqan? Abboota keessan yaadadhaa. Abboota keessan immoo ilaalam jedhamneera waan ta'eef iccitiin shanan jiru jenneera waan ta'eef shan waan ta'aniif tokkoffaan jechuudha. Kan biroo hundee dubbii amantaa waan ta'aniif. Hundee dubbii amantaati. Maal isaan? Iccitiin utubaa shananii. Maaliif akkamittiin? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 19 gubbaa akkas nuun jedha. Jecha 100,000 ilf jedha afaan Giiziitiin. Ilf jechuun 10,000 jechuudha. 10,000 jechuudha. Jecha 10,000 kan hin beekne kan yaada kootti hin qabanne dubbachuu koora jedhe. Jecha 5 dubbachuu na wayya jedha. Jecha 5. 5 maaliif jecha 6 hin jenne as keessatti? Maaliif 5 qofa filate? Hiika waan qabuuf jechuudha. Jecha 5 jedha godha. Jecha 5. Seentensii yookaan barreeffama dhedheeroo 5 hin jenne. Kitaaba gurguddaa 5 hin jenne. Jecha 5 jedhe. Jechoonni kun eenyuuf akka ta'an ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Tokkoffaan sillaasee kan jedhu. Lammaffaan waaqa namatoo jechuudha. Sadaffaan cuuphaadha. Arfaffaan qurbaana. Shanaffaan du'aa ka'u. Jecha 5. Amma kan amma qabanne ammas hin time kanatti. Hin qabanne ammas. Osoo namni calma dubbachaa waliin qabattu hin qabatama jechuudha. Sillaasee bakka waa'ee isaa yaadna jechuudha keessa keenya. Sillaaseen maal akka ta'e? Hiikaa maqaa isaa. Haadha keenya kan nuuf ta'e, abbaa keenya kan nuuf ta'e hin yaadna jechuudha. Sillaasee gaafa jennu sammuu keenya keessatti wanta dhufu wanta baay'eedha jechuudha. Sababa jecha kanaatiin. Jechi kun mataan isaa ulfaataadha waan ta'eef. Maqaan sillaasa jedhamu namu qaama biraadhaaf hin laatamu. Qaama sadan kana qofaaf laatama. Sillaasee waaqayyo nama ta'e akkamittiin waaqa nama ta'e dinqisiifanna jechuudha keessa keenya keessatti. Jecha ajaa'ibaadha waan ta'eef. Qulqulluu Phaawulos beekaa mana amantaa. Qodaa qulqulluu waaqayyo kan jedhame. Qulqullichi Phaawulos jecha 5 dubbachuu naaf wayyade bakka. Minim mircaa hin filannoo hin qabu jechaa jira qulqulluu Phaawulos. Maaliif? Bakka filannoon kun jechoota kana 5nidha. Isaanis utubaawwan amantaa 5 kanadha jechaa jira laa. Kanaafuu sillaasee gaafa jedhu sillaaseen uumaa ta'uusaa, waaqa ta'uusaa, argamsiisaa ta'uusaa itti nu hubanna waan ta'eef. Waaqayyo nama ta'e gaafa jennu immoo maaliif nama ta'e? Namni ni uumamee ni kufe. Ka kufe sana kaasuuf dhufe waan ta'eef. Akkamittiin immoo ka kufe sun deebi'a gaafa jennu lammaffaa dhalachuun maalirraa? Bishaanirraa. Cuuphaa. Cuuphamee immoo dhiisaa? Lakki. Akkamittiin Kiristoosii wajjin waloomna? Tee'oosis yookaan immoo gara Kiristoositti akka itti guddanna kan jedhuuf immoo fooniif dhiiga isaa nyaachuu qaba. Kan foon koo nyaate inni na keessa bulaa jedhe miti. Gara Kiristoositti guddanna jechuudha. Isa boodoo du'aa ka'a nam tokko gaafa kana raawwatu. Kan kaasu immoo dhiisan. Kanaafiyyuu icciitiiwwan kun walitti qabatanii kan deemanidha. Lammaffaan barsiisa Kiristoos barsiisa keessatti sillaaseen akkasumas nama ta'u waaqayyo cuuphaan qurbaannii fi du'aa ka'uun bakka tokkotti walitti qabamee barsiifameera. Yoom Kiristoos barsiisa raawwatee erga jedhee booda uummanni beela'anii erga raawwatanii booda waaqayyo gooftaan buddeen 5 fi qurxummii 2 eebbisee kenneeraaf. Buddeen 5 fi qurxummii 2. Kun dubbii sillaasee dubbii 5 keessatti yookaan immoo dubbii amantaa 5 keessatti kan ilaalamudha. Buddeen 5 fi qurxummiiwwan 2. Wangeela Maatewos boqonnaa 14 lakkoofsa 18 hanga 21tti gaafa dubbistanii waaqayyo gooftaanii saboota barsiisuudhaaf gara gammoojjii deemee nuun jedhe. Gaafa isaan deemanii ni barsiise ta'a jedheen bakka teessee bakka margi jiru marga lalisaa laga kan ta'e namoota kana teesseetu ta'a jedheen ni barsiise jedhe. Barsiisee erga raawwatee sa'aatiin isaa galgaladha waan ta'eef akkasitti gadhiisu immoo waaqayyo waaqa jaalalaa waaqa garraamii waan ta'eef guyyaa muluu barataa waan oolaniif ni gaddeef jedhe. Kanaafiyyuu ofitti waame barattoota isaa kottaamee jedheen wanta nyaatanii fi wanta dhuganii kennaafii jedhe. Kan sinni bu'u uummanni achi jiru dhalaaf yookaan shamaraa fi daa'ima osoo hin dabalatiin uummata 5,000 ture. Haa ta'uyyuu malee barattoonni gooftaa buddeena 5 fi qurxummii 2 qofa qabatanii turan.
Ay baqa geggeessi yaa gooftaa. Wanta isaan nyaatan hin jiran waan ta'eef buddeen 5 fi qurxummii 2 qofa jira jedhani. As fidaa ittiin jedhe Kiristoos. Itti fidanii isa booda maal godhe ni eebbisee qulqulleessee kenneefi. Hin nyaatan hin dhuganii. Isa boodas masooba yookaan leemmata 12 kaasanii jalaan jedha. Asirratti buddeenni 5 jedhame kun abboonni keenya iccitii utubaa 5 jedhanii nuuf hiikan. Iccitii utubaa 5. Maaliif gaafa jennu nam tokko nyaata hin quufa miti. Barnoota dubbii Sillaasee namni dhageeffate tokko. Nama ta'uu Waaqayyoo namni dhaggeeffate tokko. Waa'ee cuuphaa namni dhaggeeffate tokko. Walumaa galatti 5 kana akka dhaggeeffatanii quufa. Addunyaa gogduu kanarraati lalisa. Nama ta'a jechuudha. Qurxummii 2 kan jedhaman kun immoo haala lamaanii ku abboonni keenya. Tokkoffaan jaalala Waaqayyoo nuti wajjin qabnu. Fiqira Egzaabiheer, fiqira biis jedhu. Nama kan jaallannu Waaqayyoon immoo kan jaallannu. Jaalala malee immoo citiiwwan kana barachuun ni danda'amu jechaa jiru. Akkasumas kakuu haaraa fi kakuu moofaatti nuuf hiiku abboonni keenya. Qurxummiiwwan 2 kana. Iccitiiwwan 5 kun utubaawwan 5 utubaan amantaa 5 kun kitaaba qulqulluu malee hin hubatamanii. Qurxummiilee 2. Buddeenni kuniif qurxummiin kun waliin nyaataman. Iccitiiwwan amantaa 5 kan barannu kitaaba qulqulluutiin alatti hin barannu jechuudha. Bafsumaan ni jedhama. Amma waa'ee iccitii Sillaasee barachuuf jirra. Wangeela akkasii seera uumamaa boqonnaa akkasii jennee kan caqasnu kitaaba qurxummiiwwan 2 jechuudha jaroonni kun. Kakuu haaraa fi kakuu moofaa jedhamanii kan beekaman. Jarreen kana malee immoo isaan waxiidha jechuudha. Buddeenni gogaa kan nyaatu jira mana keessan. Waxii malee hin danda'amu. Kitaaba qulqulluu malee waa'ee iccitiiwwan 5 kanaa barachuu hin danda'amu. Kanaafuu buddeen 5 kun iccitii 5 utubaa amantaa 5 irratti fakkeeffama. Inni biroon immoo boyii yookaan immoo balbala faayinaa Bitaaniyaa bakka jedhamtu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 2 gaafa dubbistanii kana hubattu jechuudha. Bitaaniyaa bakka jedhamtu. Boyii 5 ture bakka kana. Boyiin 5 kun dubbii amantaa yookaan utubaa amantaa 5 kanaan fakkeeffamti nu jedha abboonni keenya. Boyiin 5 kun Beetasaayidaa jechuun bakka faayinaa jechuudha. Beetasaayidaa jechuun bakka faayinaadha. Boyii 5 qabdi. Namni iccitiiwwan 5 kana fayyadame ni fayya jechuudha. Walumaa galatti salphaadha. Namni iccitiiwwan 5 kana fayyadame maal ta'a? Ni fayya. Fayyuu kamirraa? Fayyuu foonirraa? Fayyuu kamiyya? Fayyuu lubbuurraati ni fayya. Boyiin 5 kun akkuma beektan dhukkubsattoota gosa 5 ture. Dhukkubsattoota gosa 5. Goophoon jira, naafi jira, lamsiin kan dha'ee jira. Akka ammaatti immoo gaafa finnu dhukkuba baay'ee jira addunyaa kanarra. Garuu dhukkuboota kana maaliin fakkeessina abboonni keenya akka nu barsiisanitti umuriidhaan fakkeessinee dhukkuba kana walitti finna jechuudha. Dhukkuba dargaggootaa kan jedhamu jira. Dhukkuba shamarranii kan jedhamu jira. Dhukkuba lubootaa kan jedhamu jira. Dhukkuba monokkosootaa kan jedhamu jira. Dhukkuba jaarsolii kan jedhamu jira. Dhukkubooliin kun iccitiiwwan amantaa 5 kanaan yookaan utubaa amantaa 5 kanaan ni badu jechuudha. Beetasaayidaa bakka jedhamtu. Beetasaayidaan keenya mana kiristaanaadha. Beetasaayid mana qulqulleettii, mana addaa, mana itti fayyinni argamu. Manni koo mana kadhannaa jedhamtu jedhamee akka barraa'e. Bakka kanatti fayyinni arganna jechuudha. Kanaafiyyuu dargaggoonni dhukkuba ejjaa qabu. Dargaggoon kamiyyuu ejja yaada yeroo baay'ee. Dhukkubni isaa ejjadha. Namni Sillaasee amanu. Namni foonii biyya gooftaa nyaatu. Namni cuuphame. Ejjarraa fagaachuu qaba jechuudha. Iccitiiwwan amantaa 5 kanaan dhukkuba ejja jedhamtu balleessuu qaba jechuudha. Shamarroonni immoo geexii yookaan of kuuluu kan jedhu dhukkuba akkasii qabu. Gurratti, funyaanitti, mormatti, harkatti, miilatti jirachuun kun jira. Kun immoo maalidha? Dhukkuba kun dhukkuba of kuuluu jedhama. Of kuuluu, of qulqulleessuun cubbuu miti. Of kuuluun garuu cubbuudha. Dhukkuba akkasiirraatii nama qulqulleessu amantaan bu'uura amantaa 5 kun. Kiristoosiif of laanna jechuudha bakka. Nuti of hankeenya miti yeroo sanatti. Yoo dhibbatti Kiristoosiif of laanna jechuudha. Ganni luboota. Luboonni immoo of tuulu. Luboonni of tuulu. Gaafa akkasii nu arrabsoo miti kun. Abbootaan nu barsiise. Maaliif of tuulu gaafa jennu? Mootummaa caalu, mootii caalu luboonni aangoo isaaniidhaan.
Luboonni mootii addunyaa kana caalu. Prime Minister caalu luboonni. Kanaaf of tolu jechuudha sababa kanaatiif. Akkasumas monokosoota kan jedhamu immoo jiru. Dhaqnummaa qabu isaan immoo ni sassatu. Dhaqnummaa qabu. Maala nyaadha maala dhugaa namni gargaaru hin jiru jedhu. Dhukkuba kunis. Inni biroon jaarsota isaan immoo qarshii sassatu jechuudha. Nama na xooruu hin qabu wandulloomeera humna hin qabu jedhu. Walumaa galatti dhukkuboonni shanan kun Beetesaayidaa kan jedhamtu bakka iccitiiwwan utubaa shanan itti barsiifamtu mana kiristaanaatti yoo deddeebine dhukkuba kanarraa bilisoomna waaqa dhukkuba kanarraa nu bulchoomsu yeroo hundumaas nu wajjin haa ta'u. Kanaaf qabxii birooni karaa itti diinni keenya mo'amudha. Karaa itti diinni keenya mo'amu kan jedhu kutaa itti aanutti kutaa lammaffaa keessatti tufna. Waaqayyo hanga yoonaatti nu barsiise nu gorsate maqaan isaa qulqullaa'aa fi kan eebbifame nuuf haa ta'u nagaadhaan turaa eebbifamaa.